warra keessanii fi warra keenya hafiddii wal barsiiste malee waan akka nu jidduu hin jirtu jechuudha. Naafsi jidduu amartumateetii jira, amartii ta'e baaseetiin jira, kun wal bakaayetiin jira, umni kiyya duwwaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya hundi keessanuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردت صافي خبزمت تخيا كم نجي أفيا قبل نزرتني جابتني سنجتة الحمد لله أن نجي أنك وفيا ده قلت ربي يصير لين أكنجي قبل نبدين قبل شودا هردت تخيا أكو بسم بيت أنجت شودا فيديو خنا درو يسني قدي سيا قرتني تورتني نمني نركن اللي أنجلس إنتني لالون دي سنجت شودا أيان arroho maal jechuu deemta maal nu jechuu deemta jechuun keessanii noolamu warri karaa keessaatiin ayyaan dhimma karaa keessaatiin fixadhu miidiyaa irratti miti naan jettan illeen galatoomaadha. Maaliif jennaan jalqaba silaaniif jechuudha akka nama takka jalqaba isiniichitti waan kana hanin godhu tahee isinuma duubattiin fixadha isin biran fide jechuudha. Garuu eega isin bira fidee isinumarratti waan kana godhe isinumarratti fixadha jechuudha. Maaliif jennaan jalqaba gaafa san isinirra fidee abbaa mana kiyyaa fuula duraatii qaadima kiyya jee isin fide jechuudha. Deebi'ee arrammoo cal jee akkanumatti isaa wajjin addabee yoo nafe jechuudha. Isinis ayyaan eessa kochiistee aarifoo eessa geessitee kophaatee gizii hundinuu dhufaa ooltaa eessa keessee jettanii nagaafachuun keessa waan hin oolamneefiin isin bira fide jechuudha hordoftoota kiyya. Isinumaa jechuutti himtadha jechuudha hordoftoota kiyya. Garuu arra ayyaan maaliif jarjartaa maalii jajjarri dulluu konii jechuun keessanii oolamu hordoftoota kiyya akkuma isinis agartan jechuudha. Inni akka nama takkaatti jechuudha yoo obboleessi isaa kan akkas jiru taate inni harka keessaa qabaachuu baate akka tokkoffaa irratti kan dogongoraan hin gaddiisee dhiifama hordoftoota kiyya isinillee dhiifama gaafachuu qaba ture sila harka keessaa qabaachuu baate jechuudha. Hordoftoota kiyya harka keessaa qaba, harka keessaa qabaachuu isaa amma adda nuuf baate jechuudha. Caljee itti dhiisee viidiyoo kiyyallee harkeetuma usuun isaa kun hedduu nama ajaa'iba. Tokkoffaa dur jirtii namni wal jaalata wal jaalanne jechuudha aadiidha. Namni wal jaalachuu wohuma jiru wal dhiisuun illee wohuma jiru adda bahu illee wohuma jiru naaf sirraan hin baane jechuudha. Garuu hordoftoota kiyya maali ayyaan maaliif aartee waan hundaa sooyitaanii obsii ati dubartiidha jechuun keessan hin oolamu irra guddaan jechuudha. Namni ayyaan ati yeroo biraan keessa gootu boodarra Franke jiiniti dhiifama gaafadhu akkasi viidiyoo gadhiisii suniif balleessitee naan jechuu jirtanii dhugaadha. Franke yeroon isa godhu dawwalee eegam inni takkaawoo telefoona narra cufatee aaree booda jechuudha. Dawwaleetiin dhiifama isa gaafadhee Franke akka ta'etti himee isiniif gadhiisa malee akkanuma caljee isiniif gadhiisuu hin turre jechuudha. Hordoftoota kiyya lammaffaadha akka nama takkaatti jechuudha. Namni tokko eega wal jaalatee waliin karaa bu'ee waan hunda waliin mari'ate jechuudha. Dhugaadha hiree jechuun waan namni harkarraa qabu miti amrii rabbiiti jechuudha. Hireeni ati boru abaluuttiin heerumaa abaluu kan heerumuun qabaa yoo itti murteessite taati murteessite hin ta'u abadan qarabbiin si murteesse malee maaliif jennaan hiree fi duuti harka rabbii jirti hin beekamtu waan ta'eef nuti ni jennani sabab sanna malee hin beeknu jechuudha. Akka mataa kiyyaatti hireeti ya rabbumaatu harkaa qaba bakka rabbiin na dhaabu isumaatu beekaan beekuu hin danda'u. Lammaffaa inni akka nama takkaatti viidiyoo san gadhiifame haa gadhiifamu maa gadhiifaman juunani khalaxa san keessatti arkee khalaxa san arku baate haa gadhiifamu eega gadhiifame yoo isinuu hedduu irraa rifattan jechuudha. Akkuma isin irraa rifattan sanitti eega arkee komentii keessan hunda isiniif arkee deebisuu hin agarree jechuun hin danda'amu jechuudha. Ni harka dhibbatti eega arkee komentii keessan sanillee arkee booda as deebi'ee dhiifama hordoftoota kiyyaa akkana kanaa ji'ee rakkoo jirtu isiniif ibsuun isarratti dirqama ture.
dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan rakkoo jirtu isiniifis himuu qaba ture silaa wanni kun isin duuba godhame isinuma duuba fixaan akkuma isin jettan jechuudha miidiyaa irratti hin beeyni ayyaan keessaan fixadhuunaan jettan isin duubatti fixadhaan ture garuu har'a ka'ee har'a miidiyaa irra baasee jechuudha isa fireendii kiyyaa abbaa mana kiyyaa fuula duraatii heeruusa godhachuuf deemnaa jennee waan hedduu waliin isinii qabannee osoo dhiyaachuu jirru isa karatti hambisee jechuudha isa of jala hambisee kophaa kiyya yoon isinii dhufu anaa miti isinitti illee ni dhaga'ama boodana gaafachuun keessanillee waan hin oolamne ayyaana isa keessee kophaa ta'e dhufaa ooltaa jettanii na gaafachuun keessa waan hin oolamne jechuudha kanaafuu dirqama narra jiru isiniif himuun qaba waan jiru jechuudha hordoftoota kiyya maaliif baruu qabdanii wallahi dhugaa dubbachuuf ani amma dura gaafuma silaa jechuudha wal qaariman san yeroo jalqabaatiif hala waliin baanee waliin viidiyoo isiniif maruuzee eegallu isidii himeetiin ture jechuudha maaliif jennaan wallahi namni jechuudha dura waliin bashannanee waliin deddeemee waliin tasnaannoo qoftiin faayidaa hin qabu takkaa'u aruuza bareedaa godhatee jiruu bareedduu yeroo san keessa waliin dabarsuun faayidaa hin qabu hordoftoota kiyya du'aayin haa godhaa jee wallahi waachuun ture jechuudha so haa ta'u garuu amriin hundi harka rabbii jirti jechuudha harka keenya hin jirtu alhamdulillah waan rabbiin fide anarrallee borullee alhamdulillah jeetiin fudhadha warri hanaan giileetiif jala hambisii dhimma keessa nama naqini ofumaaf fixadhuunaan jettanillee galatoomaa warri naaf dhukkubsattanillee galatoomaa hedduunis jaaladha hedduunis kabaja akka naaf yaaddan niin beeka jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoo kana kaniin isinii mareef harifoon jechuudha nama biraa osoo hin taane harifoon dhimma namta as bihee ilaa arra akkamitti isiniif hin dubbatin akkamitti rakkoo jirtu isiniif hin ibsin anaafoo maaliif naan ibsin as bihee fakkeenyaaf akka nama takkaatti yoo viidiyoo san inni qaceellatti ilaali baleessaa akkas godhutee jechuudha inni hin agarini fakkeenyaaf inni nagarree haa jennu inni nagarree mitire eegan arkinoo eega arkeeyoo eega waan san arkeeyoo eega nani viidiyoo kiyya maree fi aara saniin galgalaan guyyaa san halkanii maree gadhiiseefoo eega arkeeyoo usuu qaba usuu hin qabu kunu deebi'ee eega viidiyoo kiyyaa sarkee hasaati sarkee ani hasaarratti yaada hannadhee booda caljachuun saatu marii inni qabu keessaa takka jechuudha hordoftoota kiyya kuni waan diddibaa goonuu miti jechuudha kuni waan diddibaa goonuu mi abadan marii keessaa qaba harka keessaa qaba jechuudha caljii osoo isaa kunuu isinitti maal agarsiisa ana osoo hin taane isinitti maal isinitti agarsiisa hordoftoota kiyya dhiifama garuu ayyaa rakkoo kiyya hunda nutti hin fidatanii rakkoo kiyya dirqama isinirra jiru rakkoo kiyya hojii qoddachuu qabdan maaliif jennaan waan boodaa waan saneessa keessa akkam goote jettanii na gaafachuu teessan amma rakkoo jirtu baruu qabdan jechuu akka boodanan gaafanne dirqama isinirra jiru kun keessaan fixadhu maal warra naan jettan dirqama isinirra jiru baruu qabdan akka boodanan gaafanne jechuu eessa keessa akkam goote jette qabii hoo qabdanis yeroo amma jiru tana keessatti ayyaana eessa jirti bakka mana rabaatiin jira bakka dalagaatiin jira fakkeenyaaf maaltu viidiyoo kana akkaan isinii maru na godhee dhugaa jiru isinitti muufii jechuudha maaliif jennaan inni osoo akka nama takkaatti rakkoo jirtu jechuudha rakkoo jirtu baruu fadhee waan jiru marii san keessaa harka qabaachuu baatee arbiheeti jechuudha dhiifama ani waan kan arkeen goone isinillee dhiifama gaafatee anallee dhiifama gaafatu ture natti tola garuu kuniu caljee usuun saa kunu waan biraan namatti agarsiisan hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf nama si jaallatu jaalatta malee nama si hin jaallanne hin jaalattu maaliif jennaan nama si jaallatu jaalatta nama si hin jaallanne hojii yeroo ta'e gubuun faayidaa hin qabu fakkeenyaaf jaalala dhugaa naa qabaatee yoo na jaallateen hin jaalladhaan anis maaliif jennaan nama na hin jaallanne hojii yeroo ta'e hin gubure aslan alhamdulillah naafini jechuudha wanni naafini waliin goone takka hin jirtu jaalaluma waliin dabarsanii hin jaaladuna jaalata ture har'a garuu waan isa biraa dhufe waan isa akkas goosisiisee beekuu hin danda'ani maaliif jennaan kaani beekuu hin danda'u dhibbatti waan hin beeku waan inni sinee moosa kan qabu obboleessi isaatis waan na jibbeessumaaf rabbii khaliqaa beekani beekuu hin danda'u haa galatoomu garuu na jibbuu isaatiif maana jibbitaa hin joowun gahana jibbu saatiif haa galatoomu garuu sababa irra na jibbisan silaanaaf dhiyeessuu qaba ture san gubbaadhaani hordoftoota kiyya homaatii miti jechuudha homaatii miti rakkoo hin qabu namni wal jaalachuunis wal jibbuunis wal dhiisuunis uuma jiru anaafi sirraan hin baane obboleessa kiyya garuu akka nama takkaatti ol baaftee sooshaal miidiyaa irratti caljachuu kee irra
dhuftee na mari'attee hariiroo na wajji qabdu. Diigoo yoo barbaadde rakkoon hin jirtu anaa wajji waan jiru dhuftee godhuu qabdu ture. Maaliif jennaan obboleessa keetii wajji wal mari'attee sababa godhattee jechuudha. San sababa godhattee anarraa murachuun sin fayyadu. Anaa wajji rakkoo jirtu hiitee formaata waliin itti kannuu dandeenya. Anaaf si jidduu humaan jira wanni waliin horanne takka hin jirtu yoo taates tanuma nu jidduu jira jechuudha. Anaaf si jidduu amartii takkitii tana qofaa jira. Hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf anaaf isa jidduu takkeettuma tanaa jira wanni biraa nu jidduu hin jirtu. Kana za'aa barbaaddetti tana jechuudha. Saa barbaaddetti narraa fudhachuu dandeessa. Yoonii fi anganan dalagaa irraa dhufu jechuu yeroo inni ijaazaa bu'ee dhufee narraa fudhachuu dandeessa. Yoo za'aan ijaazaa bu'ee dhuftee narraa fudhachuu hin dandeenyellee yeroo barbaaddee dhuftee narraa fudhachuuf mirga qabda. Baaseetiin jira jechuudha quba kiyyarraa'ee. Akkuma isin agartan duraan quba kiyyarra turte arra garuu quba kiyyarraa baaseetiin jira. Yeroo barbaaddee dhufee narraa fudhachuuf mirga qaba. Maaliif jennaan anaaf isa jidduu tanumaa fi jaalalaa jira ture egaa. Wanni biraan jirtu. Innis ilma dhiiraati anis intala dhalaati jechuudha. Maaliif jennaan bakka nuuf taate bakka isaaf taate isallee isumaatu beeka anallee bakka naaf taate anaatu beeka. Garuu alhamdulillah hanga irraa wal jaalanne wal kabanye waliin jiraachuu turre. Arra garuu guyyaa keessaa si biraa dhufe ana biraan dhufne. Jechuun akka nama takkaatti jechuudha wal baaftee miidiyaa irratti ayyaan hin fadhuu jettee obboleessa heemsisiistee achiin cal jechuun keetuu waan biraa nama agarsiisa jechuudha. Galatoomee rakkoon qabu. Ammallee atilleen yoo bakka biraa milattellee rabbiin carraasiif haa tolchuu si dhabee jiraachuu hin danda'u jeef miidhuu osoo hin taane sammuu kiyya amansiisee anilleen bakka rabbiin naaf kaa'e nasiiba kiyya itti na fida rabbiin ni beeka jechuudha. Umaatii miti alhamdulillah. Fakkeenyaaf aanaa fi ati qoodoo walii hin qabnu yoo ta'e sarrabbummaa murteessa. Ani aareeroo ammaan tanaa kana keessatti amartii keefirraa baasee bichaaf murteessuu hin danda'u rabbii beeka jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf sirraa aareetiin jira hedduun sirraa aaree siin kabaja ofii olittiin silaalan ture. Aaree garuu har'a sirraa murachuun hin danda'a. Maaliif jennaan garuu hiree rabbiitu beeka. Hiree kiyya murteessuu hin danda'u hiree rabbii beeka. Alhamdulillah kana yeroo barbaadde narraa fudhachuu dandeessaan siin jaantu aarifoo. Garuu hanga arraa dila kana guutuu aaree halkaniin kee viidiyoo maree gaddiisee jechuudha yaada kannadde waan na keessa jiru akkaan sitti aaree agartee akka karaa diibtuuf hin viidiyoo sana halkaniin maree gaddiisee jechuudha. Laaltee sanuu caljattee hanga ammaa jechuudha. Tokkoffaa irratti ani akka nama takkaatti ispaaltii irra jechuudha takkaahoo naatuu shaaraa irra deemu nan qaadhimanne. Akka nama takkaatti jechuudha anaa kabajaan mana nama guddaa jirtu mana nama kabajaa qabuu jirtu wal barree namni dur jirtii wal bara wal barree wal qaadhimannee wal jaalannee jaalalaa wajji kabajaa wajji as geenye alhamdulillah arra garuu nama guddaa irraa kabajaadhaan warra keenya ayyamsiifattee warra keenyaa fi warra keessa wal barsiisattee qaadhimaa dhugaa sanna godhattee biyya keenyatti jechuudha namni tokko cabsaa jaaniini. Na kadhattee warra keenya na hayyamsiifattee qaadhimaa na godhatte jechuudha. Humaatii miti kanaa miti namni wal fuudheetu ni kaa wal godhatee ilmoo wajjin dhalee yoo rabbii wajjin jiraattan jee wajjin addani baha humaatii miti kanaaf booda hin deebiini kanaaf wanni si yaachisullee hin jiru anillee wanni na yaachisu hin jiru humaatii miti abriin hundi tarabbiiti alhamdulillah. Garuu obboleessa keetilleen erguma keeti nama biraatii miti erguma keeti jechuudha. Dhibbatti akka ergaa keetee amma danaabee jira. Asoo ergaa keetoo baate asoo ati erguu baatte harka keessaa qabaachuu baatte anaa miti ayyaan kana godhee jettee as ba'uu qabda ture. Hanga har'aa garuu teessee usuun kee kun harka keessaa qabaachuu takka. So ijji kee yoo karaa biraa si milattellee akka nama takkaatti jaalalaa fi kabajaa naa qabdu karaa nagayaatiin furtee na wajjin adda bu'uu ni dandeessa. Sooshaal miidiyaa irra osoo hin guban qabne waan hin taaneen keessatti ibsachuu osoo hin taane anatti wajjii rakkoo jirtu furuus nima dandeessaa jechuudha. Ani nama yaadu nama hunda beeku waan biraa qaqqabattee cinaa deemuu osoo hin taane karaa gabaabaa karaa dirree deemtee jechuudha. Anaa wajjin hariiroo qabdu furuus ni dandeessa rakkoon hin jirtu. Hordoftoota kiyya wallahi dhugaa dubbachuudhaaf fayyaan jaalallee keetii wajji wallalteetii akkanatti qofaltee taphattee gammaddaayii
jechuun keessaan hin oolamu. Ani dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan imaana sabrii qabaachuun bareedaadha. Maaliif waan rabbi biraa dhufe waan fedhe yoo ta'e abadan hin didu. Waan rabbi biraa dhufe abadan hin didu'an. Diduullee hin danda'u hin diduusi. Alhamdulillah jeetiin furadha. Waan rabbii kiyya biraan dhufte alhamdulillah jeetiin furadha diduu hin danda'u hin diduusi. Maaliif jennaan wanni fedhe rabbi biraa sir dhufa. Alhamdulillah itti fudhachuu qabdaan. Inumaa isa kanaaf inni ammoo wal jaalannee jaalala wajji eegalee dhiisi. Dhugaa yeroo dheeraaf wal jaalachuu turre. Amata yoo xiqqaate amata lama wal jaalachuu turre jechuudha. Amma qaadimannu malee. Wallahi jechuudha. Isa wal qaadimanne dhiisi. Namni wal fuudhee ilma walirraa dhalee yoo rabbiin adda bahaa jee adda baha namni. Kan waan ati diduu dandeessu mi'aamrii rabbi biraa dhuftu fudhachuu dandeessa. Dirqama keetii baachuu dandeessa. Imaanaa sabris qabaachuu dirqama sarratti imaanaa sabrii qabaachuun jechuudha. Ani waan rabbi biraan dhufe alhamdulillah jeetiin furadha hin diduu. Isaas carraa gaarii hiree bareedduu rabbiin bakka yaadetti bakka qalbiin kee irra jiraatee yaada biraankii san keessatti yaada kee ibsattee waan si keessa jiru situ beeka carraa gaariin si fawwaani waan ati jaalattee tirratti irra si deeggaruun siif gammaduun namni namaaf gammadee rabbiin leen waan sun caalu bakka buusaa fi jaanii miti namaaf gammaduun ofii keetii waan rabbi si kanu rabbi biraa kabaja argachuudha. Ani waan ati milkii ati milkooftuu fi bakka ati itti gammaddutti analleen siif hin gammada. Maaliif jennaan xiyyaasa rabbii beeka waan ta'eef jechuudha. Harka namaan jirtu harka kee hin jirtu harka rabbii jirti ittiin sii gammada siin ja'a humaatii miti. Kana gubbaan asirra dhaabbadee waan isin ibsu barbaadu hordoftoota kiyya. Ayyaan sooshaal miidiyaa irra ol baatee yaada qabdu maaliif ibsattaan? Maaliif asirra dhuftee nutti iyyitaa? Guutuudha. Tokkoffaa dhugaa dubbachuuf warri ammoo komantiidhaan na jajjabeessitan warri komantii babbareedduu naa barreessitan hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa wallahi hedduu takkaan isin jaaladha akkuma na jajjabeessanitti isinillee jazaa keessan rabbi isinaa hafaloon isin jaa. Akkana jaalattan akkana kabajan anilleen akkasumatti isin jaaladha isin kabajaa bakka guddaan isinii qabaa hordoftoota kiyya. Garuu Arifoon waan san hunda godhuunsaa isa biratti illee dogongora fakkaatu baatu nama fedhe birattu dogongora hordoftoonni kiyyalleen hedduu rifattanii maatii miti waan isirra waan rabbi biraa dhufe alhamdulillah jennee fudhanna hordoftoota kiyya inni hammalanna jechuudha maatii miti. Inni kheen hojjedaboo barbaade jaalalti namni hiree qofaa miti waada jechuun hiree qofaa miti jaalaltinis namni wal jaalatus waliin waaduun waaduma. Inni na waade tasaa rabbiin ni tolchaa fi ani itti waadus tiyyaas rabbii tolcha. Maatiin biti jechuudha. Kuni rakkoon qabu. Wallahi hordoftoota kiyyaanii maal jee isinitti akkaan himuun beeku. Wallahi hin jaaladha hedduun kabaja. Garuu waan rabbi biraa dhufe egaa inni waan isa keessa jiru ibsachuun saasan osoo na jaalate akkaanan illee irraa muradhee akka nam takkaatti tasfaa muree karaa biraa qalbii kiyyallee isarraas deebisutti akka nam takkaan dhufee waan jiru naan mari'achuu qaba ture. Naan mari'achuu dhabee hoo hanga har'aa viidiyoo kiyyaas harkeetuma caljii keefii gadhiisee suseetuma caljii komantii keessanii suseetuma deebisee caljechuun isaa tokko jibbaa irraa takka jechuudha. Galatoomii anaaf si jidduu humaan jiranii wanti keessanii fi warra keenya kafiddee wal barsiiste malee wanti takka nu jidduu hin jirtu jechuudha. Naaf si jidduu amartuma teetii jira amartii ta'e baaseetiin jira kun wal fakkaaytiin jira umni kiyya duwwaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya hundi keessanuu maaliif jarjarta ayyaan dila kana maaliif jarjaruun si barbaachise? Dila kana guutuu maaliif jarjarta? Dila kana guutuu jarjaruun maaliif si barbaachise ayyaan jechuun keessaan hin oolamu. Kan dila kana guutuu jarjaruu na jarjarsiisee eesuma hordoftoota kiyya bakka kiyya dhaabbaddaa ilaala. Fakkeenyaaf nama tokko nama dhugaan jaalattu nama fakkeenyaaf nuti har'a akka nama wal jaalatu osoo hin taane akka jaarsaa jaartiitti haa walumatti walumaan jiraatu baannu malee mana tokko keessa akka nama jaarsaa jaartiitti jechuudha. Waa hedduu waliin yaannaa walitti dhiyaannaa waan jiru waliin mari'annaa waan godhuu qabu naan mari'ata ture.
برانكي نرد لقيه توري خنا درا قرتني ترتم برانكي سنة رد عبتي منا خريسي منا كلام قدو يقولي ميشات بيتو يقولي منا تول تجرى جتشودا إني أكو مثلا قرتني أكنا ما تكاتي واحد ولي مرينا أك جارسا جارتي تجتشوان جروهن دولي يعني ولي مرينا جتشودا الحمد لله قاقرو هماتي متي وارب برارف الحمد لله جنيت مفلتاني والله هردفتو تخيا متانا دكو بجتشودا متانا دكو دبيسا هنا اللي دبتشو هم بربادو قارو دي لخنا تالجي وسون ساقنونوتو والله متانا دكوبسي أكل مدلي أخرقي سندفونا قدي دقوادا تلالانا أبسان قامنو أبسون دنديني جتشودا والله أبسان فتاده هدو تك أبسان فتاده رتفتو تخيا الحمد لله أمشي هماتي متي متانا دكوب والله رتفتو تخيا دعائنا قدا ورنا ججبيستان اللي انقلتهما أسمانو فيديو قنا عارفو برقيسا دا شير قداتي برقيسا ونينا وجين قبدو أمرتين وجين قبدو دفتي فداتشو دنديسا ونبران جرتو قلتهمي هاي قار دفتو تخيه هدو اسني هاسو دندو متانا لكوبا قلتهما إن شاء الله واني نرقي قاقم بچوني نسيني دفا دوائنا قدا دنا ججبيستانيس قلتهما باي باي